Haaromsa aadaa akka galmaa fi utubaa galmoota qabsoo Oromootti. Dhaggeeffattoota koo, hordoftoota koo kabajamoo, pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhimma haaromsa aadaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan ergaa bal'aa dabarsaniiru. Dhaamsa ergaa isaanii akka itti isin dhiyeessaan hanga xumuraatti akka hordoftaniif kabajaan isin affeereera. Turtii gaarii. Mootummaan jijjiiramaa keenyaa hojiilee dursee raawwate keessaa tokko galmoota gulantaa qabsoo uummata Oromoo madaalan boocuu ture. Galmoonni sabboonummaa gochaatiin qofa ifan kunniin dhaloota dorgomaa ta'ee uummata diinagdeen aangoo'ee fi sirna cimaa dhugoomsuudha. Galmoonni kunniin gama tokkoon aadaa, seenaa, duudhaa, safuu fi eenyummaa uummata Oromoo yaada keessa kan galchan yoo ta'u, imaammattoonni, tarsiimooleen, sagantaalee fi inisheetiivoonni keenyas yaadamuma kana hordofanii kan bocamanidha. Jalqabbii tureen yaadamoonni aadaa uummata keenyaarraa sirneessine milkaa'ina qabatamaa hedduuf ka'umsa ta'aniiru. Kunis qooddattoota milkaa'ina abjuu keenyaa murteessan keessa aadaan isa duraa ta'uu kan ragaa ba'u ture. Haa ta'u malee ka'umsa milkaa'ina galmoota qabsoo uummata keenyaa ta'us aadaan keenya humna isaa ganamaa waliin hin jiru. Hambaaleen aadaa keenyaa kanneen akka seenaa, afaan, aartii, beekumsa, xabboo, duudhaa, safuu, ilaalcha addunyaa fi eenyummaa dhiibbaa alaa fi keessoo adeemsa seenaatiin dhufaniin gara hin barbaachisnetti jijjiiramaa dabaa fi dagatamaa dhufaniiru. Taateen akka kanaa immoo kaayyoo fi akeeka ganamaa inni qabu kan dabsiisudha. Akkasumas fedhii idil addunyaa dabalaa dhufe, fakkeenyaaf teekinooloojii, kalaqa, caasessa barnootaa waliin tarkaanfachiisuu dhorkaa. Kanarraa kan ka'e humna ganamaa isaa dhabuun morkii qaroominaa keessaa akka kufu taasisa. Biyyoonni hedduun rakkoo akka kanaa haaromsaa fi ce'umsa aadaa gaggeessuun dandamataniiru. Haaromsi aadaa seenaa uummata keenyaa birattis haaraa miti. Uummanni Oromoo marsaa guutuu gadaa moggaa sajjaatanii jedhuun haaromsa aadaa seeraa fi heeraa itti fufiinsaa fi gadi fageenya qabu adeemsisaa tureera. Jaatanii alattis giddu gidduudhaan haaromsa marsaa aadaa gaggeessaa tureera. Har'a garuu aadaa, duudhaa fi eenyummaa uummata Oromootiif shaakalliin akka kanaa murteessaa ture. Har'as qabeenya isaa ganamaa eeggatee akka itti fufu akkasumas morkii idil addunyaa har'aatti madaqee humna guutuun gulantaa qabsoo uummata keenyaa akka utubu haaromsa aadaa gaggeessuun barbaachisaadha. Kanaaf agarsiistuu seenaa kaasuu dandeenya. Baroota haaromsa aadaa gadi fagoo keessummeessan keessaa tokko jaarraa 16ffaadha. Haaromsi barichaa marsaa jaatanii gadaa eeguun laafina keessoo ittiin maqsuu fi aggaammii diinni alaa taasisee ture ittiin qolachuudhaaf kan adeemsifame ta'uu seenaan ni dubbata. Haaromsa kanaan caasaalee fi duudhaalee sirna gadaa laaffatan deebisanii cimsuun laafinsa keessoo maqsuun hundeeffama lolee yookaan foollee waraanaa, ijaarsa raabaa durii fi sirna mootummaa guutuu fooyyessuun aggaammii diina alaa faccisuun danda'ameera. Kunis baroota ittaananitti uummanni Oromoo gaanfa Afrikaa irratti uummata aadaa, boonsaa fi humna jabaa qabu ta'ee akka ba'u dandeessiseera. Dhawaata garuu dhaalli aadaa fi duudhaa uummata Oromoo qormaata hamaa bifa lama keessa galeera. Inni tokko weerara hamaa cunqursaa hunda galeessa fe'uu galma taasifate walakkaa jaarraa 19ffaa hanga dhuma jaarraa 20ffaa turedha. Inni lammaffaa dhiibbaa babal'ina magaalumsuu, addunyaawomsuu yookaan globalization, godaansa dirqii fi kanaaf kan kana fakkaatan gahaa ture. Taateewwan kunniin sirna gadaa dabalatee calaqqee eenyummaa uummata Oromoo kallattii fi caaseffaman akka moggaafaman daban yerumaan akka jijjiiramanii fi
dagataman taasisaniiru. Caasaan olaanaa aadaa biraatiin akka guutamu seenessi dabaa tuffii ummata keenyaa lallabu akka dagaagu taasisaniiru. Taateen kun qoqqoodummaa, mirga dhiibamuu, walboorciinsa aadaa, cabinsa safuu, laafinsa aadaa hojii, kufaatii beekumsaa, kalaqaa fi morkii teeknooloojii geessiseera. Hidda itti fufiinsa isaanii laaffisuun dhaloonni gardhabaa akka ofiis akka addunyaas hin taane akka uumamuu karra bananiiru. Humna ganamaa fi dandeettii fedhii haaraatti madaquusaa hedduu dhabsiisaniiru. Imalli asiin gadee yookaan kufaatii kun hanga bara 1983 qabsoo dheeraa hadhaawaa fi qaalii booda injifannoo siyaasaatiin dhaabbatutti kan itti fufee ture. Injifannoon kun uummanni Oromoo mootummaa mataasaa akka ijaarratu dandeessiseera. Kunis Oromoon kallattii maraan ture gaaddisa waloo akka argatuu fi aadaa fi duudhaan isaa akka calaqqisuu fi dagaagu kan bu'uura kaa'ee ture. Haa ta'u malee to'annoo siyaasaa murni alaa caasaa naannichaa irratti taasisaa tureen birmadummaan imaammataa tarsiimoo fi sagantaa osoo hin mirkanaa'in waan hafeef mirgi aadaa uummata Oromoo mirga ta'uu irratti daanga'eera. Sababa kanaan aadaan uummata Oromoo haaromee humna ganamaa isaatti osoo hin deebi'in waan hafeef humna ce'umsa jireenya guyyuu uummatichaa akkasumas hirqicha ce'umsa gulantaa qabsoo gochuu osoo hin ta'in hafeera. Imalli walakkaa jaarraa 19ffaa hanga dhuma jaarraa 20ffaa ture adeemsa asiin gadee yookaan kufaatii yoo jenne kan bara 1983 hanga bara 2010 tureen adeemsa dalgee yookaan quucarrii jechuu dandeenya. Imalli dalgee nuusa jaarraa tokkoof ture kun bara 2010 irraa eegalee mootummaa jijjiiramaa keenyaan gara adeemsa asiin oleetti yookaan guddinaatti ceera. Mootummaan jijjiiramaa keenya harcaatii birmadummaa siyaasaa ture kan hambise gama birootiin falaasama ida'amuu beekumsa xabboo yookaan aadaa irratti hundaa'een kan taliigamudha. Kunis imala gulantaa qabsoo ta'urraa gara gochootti ceesisuudhaaf taasifamu keessatti aadaan ga'ee akka qabaatu haala dandeessisuu uumeera. Mootummaan jijjiiramaa keenyaa tarkaanfiin aadaa ilaalchisee fudhachaa jiru gulantaa sadii kan qabudha. Tarkaanfiin gulantaa duraa shaakalliiwwan aadaa fi duudhaa uummataa mirga ta'uu hanga yoonaa harcaanii hafan bakkatti deebisuu, qorachuu, misoomsuu, beeksisuu fi gulantaa itti aanuuf qopheessuudha. Fakkeenyaaf Irreecha hora Finfinnee dabalatee irreechi malkaawwan 74 hanga jaarraa tokkoof walakkaa ol addaan citanii turan bakkatti deebi'aniiru. Goobee fi Shinooyyee dabalatee ayyaanonni uummataa hedduun akka lubbuu horatan taasiseera. Ardaalee jilaa dabalatee abbaan qabiyyummaa lafaa shaakalli isaanii akka mirkanaa'u taasiseera. Dhaloota of ta'aa fi dorgomaa uumuuf barnoota gama tokkoon saayinsii fi teeknooloojii irratti xiyyeeffatu gama birootiin beekumsaa fi gochaalee aadaa fi duudhaarraa madduu fi tiksu akka babal'atu hojjetamaa jira. Bifuma wal fakkaatuun sirna gadaa fi dhaweessummaa intarpreneurship wal cinaa kaarkulamii barnootaa keessa galuun barnoota sadarkaa jalqabaarraa kaasee ijoolleen akka baratan taasisaa jira. Sochii kanneen miidiyaadhaan deeggaruudhaaf Oromiyaa Broadcasting Network OBN irratti sagantaa ijoollee OBN gaammee banee dhaloota eenyummaa isaatiin qaruu irratti argama. Sirna ayyaana irreechaa mootummaa gamtoomanitti dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa UNESCO irratti hambaa kiiliyaa dhala namaa ta'ee akka galmaa'u sochii bal'aan taasifamaa jira. Ejjennoo siyaasaa cimaa paartii fi mootummaan keenya tarkaanfachiisaa turaniin afaan Oromoo sadarkaa federaalaatti afaan hojii paartii keenyaa ta'eera. Dabalataanis afaan mootummaa federaalaa akka ta'u murtaa'ee raawwii isaatiif haaldureewwan jiran guutamuu irratti argamu. Tarkaanfiin gulantaa lammaffaa jalqabbii gama beeksisuu fi misoomsuutiin jiru hamma tokko
gulantaa itti aanutti ceesisuun faayidaa hawaasummaa fi diinagdee akka argamsiisan gochuu ture. Bu'uuruma kanaan imaammata tarsiimoo fi sagantaalee misoomaa hedduun aadaa fi beekumsa xabboo uummata keenyaarraa bocaman bu'aa jajjabeessaa argamsiisaniiru. Gara shaakallii akka deebi'an hojiin ogummaa isaanii dagaagsuu hojjetamaa jira. Pirojektoota ijaarsaa, giddugalawwan leenjii, misoomaa fi gurgurtaa meeshaalee nyaataa, uffata, aartii, aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti raawwatamaa jiran akka agarsiisutti kaasuu dandeenya. Hojiin yaadamoota aadaa uummata keenyaa caaseffama barichaatiin sirnoomsuus dhimma imalaatti jiru. Dhaabbilee akka Buusaa Gonofaa Oromiyaa, Mana Murtii Aadaa Oromiyaa, Tajaajila Lammummaa, Gaachana Sirnaa akkasumas sagantaalee akka Ashaaraa Magariisaa, misooma sululaa fi kanaaf kan kana fakkaatan tarreessuu dandeenya. Tarkaanfiin gulantaa sadaffaa haaromsa aadaa Oromoo tibbana labsamedha. Kunis hidhata galmoota qabsoo Oromoof aadaasaa gidduutti uumamaa turan marsaa itti aanutti guddisuuti. Haaromsi aadaa Oromoo kaayyoowwan gooroo fi goorii kan qabudha. Haaromsi aadaa Oromoo toora xiyyeeffannoo 5 qaba. Tokkoffaa, beekumsa oomishuu. Sirna haaromsaa beekumsa xabboo bu'uureffatitti diriirsuu, saayinsii fi teekinooloojii babal'isuu, sirna barnootaa jaarraa 21ffaa hojiirra oolchuu fi bu'uuraalee barnootaa gaa diriirsuu fi leecalloo dhiyeessuudha. Lammaffaa, diinagdee ceesisuu, caaseffama diinagdee jijjiiruu, aadaa hojii yeroo fi qusannaa dhalootaa jijjiiruu. Diinagdee dijitaalaa sirneessuu, diinagdee damdaneessa mirkaneessuu, dhaloota oomisha biyya keessaatiin boonu uumuudha. Sadaffaan, aartii Oromoo ammayyeessuu. Aartii Oromoo teekinooloojii ammayyaa hidhachiisuu, industirii aartii, fiilmii, tiyaatira, muuziqaa jajjabeessuu, sadarkaa aartii Oromoo biraandeessuu, aartii Oromoo dijitaaleessuu, qe'ee aartii Oromoo fi gaalariiwwan babal'isuu, sirna qulqullina aartii Oromoo madaalu diriirsuu, bu'aa aartiiwwan Oromoo dhaabbilee biyyaalessaaf idil addunyaatti beeksisuudha. Afraffaa, aadaa Oromoo ceesisuu. Aadaa, ilaalcha jiruu fi jireenya baadiyyaa jijjiiruu, eegdota sirnaa fi biyyaa haaromsuu, jaarmiyaalee gadaa gabbisuu, aadaa siyaasaa jijjiiruu, dhaloota gootummaa fi jaalala biyyaa horate uumuu, dhaabbilee hawaasaa faayidaa waloo tiksan humneessuu, dhaabbilee tajaajila magaalotaa keessatti aadaa Oromoo diriirsuu. Shanaffaa, miidiyaa fi kominikeeshinii ammayyeessuu. Gosaa fi uwwisa miidiyaa dabaluu, qabiyyee fi qulqullina odeeffannoo miidiyaa guddisuu, miidiyaa humna namaa fi teekinooloojiin dorgomaa ta'e uumuu, magaalota buufama poteenshaalaa qabaniin biraandeessuu, gabaa fi beeksisa dijitaalaatiin dorgomaa ta'uu, sirna bulchiinsaa fi to'annoo dhaabbilee miidiyaa cimaa diriirsuu, sirna tajaajila quunnamtii odeeffannoo ammayyaa diriirsuu, seenaa fi seenessa dogoggoraa sirreessuu, hojmaata beeksisaa fi piroomooshinii guddummaa Oromoo madaaluu raawwachuudha. Aadaa Oromoo iddoo yookaan humna isaa ganamaatti deebisuu fi dandeettii adeemsa haaraa idil addunyaatti madaquu horuufidha. Gama birootiin ce'umsa gulantaa gara motora galmoota qabsoo Oromootti taasise guutuu gochuu akkasumas dandeettii morkii idil addunyaa keessa ittiin turu horachiisuudha. Tarkaanfii kanaan uummata faayidaa isaarratti tokkoome sirna cimaa ijaarrate, injifannoo aadaa fi duudhaa isaa tikfate, aadaa hojii ijaarrate, qaroominaaf dursa kennu, qaroomina hawaas dinagdee yeroo wajjin tarkaanfachiisuu fi barnoota teekinooloojii fi kalaqaaf dursa kenne kan argannu ta'a. Walumaa galatti haaromsi aadaa Oromoo aadaa keenya iddoo isaatti deebisuun dhaloota ofiitti deebi'ee uumuu,
seenessa sirreessuu fi motora ce'umsa hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa uummata Oromoo fi biyyaa taasisuudha. Gama birootiin qaroomina har'aatti madaqsuun qormaatilee barichaa qolachuudhaaf akka gaachanaa carraalee barichaa fayyadamuuf akka saaphanaatti dhimma itti ba'uudha. Bu'uuruma kanaan haaromsichi aartii ogbarruu bobboca sirna ijaarsa gamoo sirna horata beekumsaa horannaa diinagdee utubaalee sirnaa mala bulchiinsaa sirna tajaajilaa sirna safuu eegumsa nageenyaa kunuunsa nagaa eegumsaa fi kunuunsa qabeenya uumamaa fi kanaaf kan kana fakkaatan hunda gadi fageenyaan kan sakatta'u dagannaa kan yaadachiisu dabaa kan qajeelchu jijjiirama hin malle kan ittisuu fi dhugaa har'aatiin kan wal simsiisu ta'ee itti fufa. Yeroo ammaa qorannoon haaromsa aadaa Oromoo kan xumurame yoo ta'u mariiwwan paanaalii itti fufinsaan adeemsifaman jalqabamaniiru. Dhimmi kun marii hojii fi hirmaannaa bal'aa waan barbaaduuf abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, hayyoonni, hooggansii fi hangafoonni siyaasaa, dargaggoonnii fi uummanni bal'aan gama hundumaan hirmaachuun gahee isinirraa eegamu akka baatan maqaa kiyyaa fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin waamichan isinii dhiyeessaa jedhaniiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsaniin kabajamtoota hordoftootaaf dhaggeeffattoota koo waan na dhaggeeffattaniif waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadhaa nagaatti fayyaa ta'a.